abdii gara nyaatooftee dubbatte moo soolaanii gara nyaatooftee dubbatte addaan naa baasii dubbadhu. Abbaa garaas nyaatee dubbatteef dubbadhu addaan nu baasi. Galatoomii sii deebisaa dhaggeeffadhu obsaa. Soolaan itti gammaduu isaa wangeelli itti gammadaa jedhu hin jiru, amantaan itti gammadaa jedhee nu hayyamu hin jiru jedhee jira. Asli waliin gizee haasa'u san. Yoo akkas tahee soolan malee ijoolleen amantaa musliimaatu kan itti gammadan baay'eetu jiru. Mubaarak Musammaa jiru foolowariin Mubaarak Musammaatti soolan hin caale. Mubaarak qoy sii deebisaa qoy Mubaarak baalee jira. Ijoolleen amantaa musliimaatu baay'eedha kan itti gammadan. Soolaan amantaa musliimaa waan hin tahiniif amantaa biroo waan ta'eef irratti duulama. Jara san irratti maan duulamne. Footoo jaraa maa gadi hin gara hin galchine. Ani viidiyoo soolaan illee jala deemeera. Komintii dubbiseera. Fotoon isin jala nayitan akka jiruun gadi gara galchitanii akkasitti nayitan. Dura ka gara galchaan dubbatiin yaati ka gara galchaa isaa dhiisiiti ati kas gaafadhe bichaa naa deebisa. Anillee gaafii kee qopheeffadhee si gaara waan kas gaafadhu kas deebisullee uf harkaa qaba. Dubbadhu kan keessa. Laal dhaggeeffadhu soolanii ani soolan baga abdiitti gammade jedhee ajandaan godhan. Maaliif abdiin taateen irra taa'ame soolan taatee kan irraan hin geenne ani taatee kan irraan hin geenne dhimma dhuunfaati jaartii isaati. Ani jaartii abdiiti miti soolan jaartii abdiiti miti karraan ga'eef jechuudha. Maaliif irratti duulamaadha uummata mara keessaa yeroo inni jecha takka dubbatu hunda keessaa kanaan durallee waan wayii nama dhuunfarraa gisee inni dubbate arsii arrabsite maali jedhanii ajandaa godhatan miidiyaa kanarratti. Bakka dirqama waan dubbachuu qabu. Kakana duraan barbaadan soolaanii tumanii abdii tumanii raasii isaanii malee nun galchu. Kakana duraa dubbachaa jiru amma nuura shantaa deenggaddaa dubbachaa. Ishii qoyka. Ati isin fotoo jaraa maa gadi gara hin galchine fotoo jara teenya tana soolan yoo har'a gadi bahee abdii keekellee yoo itti gammadellee abdiin amantaa isaa tuquu danda'a. Sigalee abdiin amantaa isaa tuquu danda'a. Kenna garuu isaa midhaan amma kaalitti kasi gaafataaru dhageeffadhu kan si gaafataaru fi kan biraan dubbatiin kaalitti dhageeffadhu. Amma atini soolaanii dubbatte eenyu dubbatte illee samsin rabbi beeka qarallee ilmi namaa garaa ilma namaa keessa ka beeku rabbi. Siif galee amantaa isaaniitiif qabattee amantaa kennaaf qabattee rabbi kan keetiin malee nuufii miti. Dhattee yoo odun olaalullee amanteetiin jetta akka obboleessaatiin yoo dandeenye si gorfachuu yoo dadhabne si dhiisuudha. Waan biraa gochuu hin dandeenye. Abdii dammoo rabbi qajeelchee fide gara amantaa kanaa. Abdii rabbi qajeelchee fide yoo soolaan maaliif jibbiitii kanarra uumee dheengadda baga zayitii isa gube ka jedheen maaliif jibbiitii amantaa musliimaatiif qabuuf maaf amanee jechuuf maaf amantaa musliimaa keessa dhageeffadhu jibbiitii dhageeffadhu adiinuu na dhageeffadhu dinuu abdiin dhageeffadhu laal amantaa musliimaa ka dhufe siifitaa ka dhageeffadhu oy kaasii deebisaa oy abdiin gara amantaa musliimaa ka dhufe bu'aa isaatiif dhufe malee abdiin amantaa pirootestaantii keessaa deemuuf waan hir'isan qabu. Abdiin amantaa musliimaatti dhufeef waan dabaleen qabu si galee. Kanaafiyyuu soolan gizee dubbatu abdii bakka bu'ee dubbate abdii tokkocharraa dubbate. Waan amantaa musliimaa kana jedhee jira amantaa musliimaatiif jibban qabu jedhee jira giddiin quba laagatti nama dabarsitanii maa nama hakkisiiftan. Musliimaa keessa jiraami yoo badii tokko mucaan kun itti dabarsee jiraate gaafa inni fayyaa qabu san gaafatu maal tasa dhokke adda gaafa inni miidhame gaafa danfaa isa jigeetiin jedhee gammachuu irra viidiyoo waraabenni. Adda ta'e dhukkubsa dhageeffadhu isa soolaan miti dhageeffadhu. Soolaan miti dhageeffadhu. Soolaan miti aduu gammachuu qabu tokkoffaa. Gimmaasha dhageeffadhu. Gimmaasha dhageeffatanii gimmaasha dhiiftanii deemtanii barreeffatan. Gimmaasha miti kaalidi dhageeffadhu soolan jalqabayyuu dhageeffadhu soolan viidiyoo jalqabayyuu gizee waraabuu viidiyoo kiyya kana guutuu dhageeffadhaatii boodarra akka dhala namaatti koomentii barreessitan jedha. Isin ammoo gimmaasha dhageeffatanii caafii qabatanii tul jettan maaliif barbaachisa maaliif irratti duulama nama baay'eetu yoo komii taate nama ijoollee musliimaatu baay'eetu itti gammade gara maankumatina. Abdii qoyka abdii yeroo inni amantaa haga taateen kun irratti hin tahamin gizee inni amantaa pirootestaantii irraa dubbachaa ture viidiyoo wanta hiitii koomentiin ta'eeti abdii wanni kun isin baasu dhiisimaan jedhini soolan viidiyoo irratti hojjetee dadhabee abdiin taateen kun irratti taabnaan irratti gammade waan biraatiif miti soolan miidhaa namaatti illee gammaduuf miti kanaa wajjin soolan amantaa musliimaan tu'e abdii qofarraa dubbate
Hayyee kasi gaafadhu amantaa musliimaa maal kennaaraaf jira abdii birriin bitanii fuudhanii amantaa musliimaa tokkoffaa abdiin wanni fiti dhufeeraa heddeetta akka atiin deeggarsa gara isaanii ergirtullee tokkoffaa si agarree jirra jedhi akka ati dubbataa tullee si dhageenyee jirra gaanaa sooraan miti mataa hangee gaanaa suuraa hangee gadi galabbadhee wallaahi kan keellee kasaanii waliin jechuun gaanaa gadi galabbadhee irra saggaxu gati. Gadillee yoo garagalchitu kaaliduma ammaa irraa fuuta obboleettiiti. Mee maal goota? Namni footoo kan nama garagalchee waan dhugaa dubbata inni waan dhugaa dubbata. Gadis garagalchitanii walillee wal garagalchitanii ispoortii hojjisiistan kaaliduma maal irraa buustan? Kaalidiin galabbadhee dhimna sin galchu afaan qabi. Kakaaniitu sin dubbachisu afaan qabi. Sin dubbachisu. Ilaa soolan maal Jammal jechuudha waa tokko itti maa qoy soolan maal jedhe viidiyoo sarratti footoo kiyya kana footoo lamaaf torbee lama footoo kiyya kana isin ayyamee jira akka feetan gootanii gadi gara galchitanii irraa haasoftan jedhe soolan gadi gara galchite anallee gadi na gara galchite anu soolan taatee abdirraan ga'e soolan amantaa keetti dhukkubsamoo amantaa keetti dhukkubsamoo hiriyyummaa sooraarii yoo qabaate dhaggeeffadhu amantaa kan keetti wassanamoo hiriyyummaa wassan isin tuquba laagatti na oofe malee laal dhaggeeffadhu isin tuquba laagatti na oofe malee akka nama kamittiyyuu rifaatuu abdiif qabu mul'isee jira viidiyoo hojjedhee fi gizee isin quba kooketti na ooftan hin obsu. Abbaati warra kaafiraa irratti kaafiraa deeggaraa taadamma dhaggeeffadhu kaafiraa deeggartee Jammal Kaalid dubartuu tana dadhabne shamarran gubattuu qaaraa gubattuu dadhabne kaafiraaf jala dhaabbattee dubbataata dheengaddallee kaafirtoota mataa isaanii onnattee kaatee irratti hijaaba uffata gaddaadhaan warraabsaa turte jechuudha kaafirtoota mataa qulqulluu soolan qofa irratti osoo hin taane soolan qofa irratti osoo hin taane footoo mubaarak maal isan gad deebisiitii galabbate qafu. Wayyoo dubartuma tana wayyoo dubartuma gubattuu. Maaliif gooftaan sila ibsattu yaada ishii jala Kaalid maal ture beektaa soon maaliif hidha mucaa kanarratti viidiyoo dheengaddaa kana za'iitii masarati yoo jala baate haadha manaatii jala baate jedhee maaliif hojjete beektaa akka nu badhe tokkotti isinis argatanii hojjetee kana yaada. Dubartii wa'ii Musee namni amantaa namaa keessa quba kaatee amantaa namaa irratti hin dubbattan. Kaalid na dhaggeeffadhu lubbu charchii masaratti taa'ee dhaqxee dubartii tokko musliima na fakkaata maqaa ishee hin qabanne akkamsi godhanii jedheen abdiin viidiyoo sana hundi keessanii nu rabbii jecha hargitan jedhee sana yaada za'itii afaanitti na naqanii na rukutanii akkam naamin jettee dubbe za'itii afaanitti sin naqanii borummoo barbaree shunkurtii akka isinitti hin daballe jedhee kana harraba habdii miti kan dubbate harraba habdiiti kan dubbate kanitti ni soor yoo za'itii masarat jala baate za'itii haadha manaa kee jalan baatu kan jedhe akkana nu badheettiin jechuudha. Kan ammoo viidiyoo kana hunda targe viidiyoo sun hin jira miidiyaarra naannahaatii jira. Dammoo deebisee waa baay'ee dubbateera. Mukoosii fannifamee nama fayyisu malee Yesuus fannifamee nama fayyisu hin qabnu hin beeknu jedhe. Ijoo abdii isa amantaa musliimaa daheeffatee itti fayyadamuudha sobeedhaan sheekonni hedduutu jiru beektonni hin jiru gurguddoonni hin jiru gadi bahanii maqaa amantii beentee hin dhoofne abdiin maqaa amantii daheeffatee nama walitti buusuudhaaf deemu kuni beekamaadha ifaadha kun namni wallaal hin jiru yoo beekuma dubbii jallisoo taate malee jechuudha. Na warra kiristaanaa warra beentee miti warri musliimaatu yeroo dhuma bara dhuma yookiin guyyaa qiyaamaa irratti Yesuus Kiristoos warri wallaa irratti ni wajjin jiraatu. Viidiyoon laal dhaggeeffadhu viidiyoon inni namicha intervii godhee Yesuus Itoophiyaati maali jedheen akka inni maxxansee na bira dhufe fooloo godhee jira beekta keessa akka inni maxxansee na bira dhufe koomentii barreesse koomentii nooni barreesse fana abdii wanni kun isin baasu dhiiseedhee koomentii barreesseef kazaan koomentiin baay'inaan ijoolleen musliimallee ijoolleen kiristaanallee wanti kun isin baasu dhiiseedhanii barreessaniif hin kaase viidiyoo sana osoo namni keenya jala deemee osoo namni keenya jala deemee jajjabeessuu baate namni amantaa kamuu hordofuu danda'a. Teessoo ani irra jiru kana laal dhaggeeffadha warri jala jirtu namni 60 kun dhaggeeffadha.